kabajamtoota fi hordoftoota ilmaan Oromoo akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Namni jiru nagaa waliin gaafataa nagaa waliin irraanfatu jechuudha fi nagaa jenne malee silaa nagaa kana sodoo dhiifne numa barbaachisa jedheeti yaada. Maaliif yoo jettan bara akka wareegaa yoo ilmaan keenya wareegaman yoo bara baraan dhumnu kutaalee Oromiyaa guutuu keessatti ilmaan Oromoo yeroo du'an yeroo dhumanitti biyya irratti dhalatanii irratti guddatan irratti gaafii namatti ta'a jechuudha. Maddi rakkoo kanaa maali yoo jennee ilaallee maddi rakkoo kanaa maddi dhumaatii hanga ammaa nurraa dhaabuu dide keessattuu dhumaatii yeroo ammaa kana keessatti Oromoo Walloo irratti godina Amaaraa keessa jiran jechuudha. Waan Oromoo ta'anii waan saba Oromoo ta'an qofa duulli irratti banamee kan mootummaadhaan harka wal keessa naqatee uummata keenya san miidhaa jiran jechuudha. Wayita uummanni naannoo tokkoo dhumu, wayita uummanni naannoo tokkoo miidhamu, sabni Oromoo akka gammaduura tokkummaa isaa cimsee, tokkummaa isaa alaa fi keessaa walitti labsee wayyaanee ofirraa kaasetti sirna kana maaliif akka ofitti dhiise anaaf gaafii ta'a. Maal akka argate gariin immoo kama bilisoome fakkaata waan bilisoome of se'a. Wayita sabni isaa kun miidhamu, wayita sabni isaa kun buqqifamu kun taa'ee wayita laalu maal akka ta'e akka sammuu argitee sammuun isaa gabrummaa keessa akka hin jirretti ofirraanfachuun dogoggora. Wayita immoo kanaafuu furmaanni keenya tokkummaadhaan alaa fi keessaa yoo wal qabanne yoo wal jala masakamne yoo sagalee tokko dhiitaane uummata keenya kan dhumaa jiru kan naannoo Wallaggarraa dhumaa jiru naannoo Walloorraa dhumaa jiru kutaaleen Oromiyaa guutuun isaanii yoo sagalee tokkoon birmataniif yoo sagalee tokkoon dammaqinaadhaan waan san irratti kan fuulleffatan taate dhumaatiin sun hanga kanaan nutti nammaatu jedheeti yaadan akka kiyyatti nafxanyalleen biyya irratti dhalanne biyya irratti guddanne irratti silaan miitu kun hirmatti rakkoo kana nuti tokkummaa dhabuudha nuti wal gurguruudha nuti diina jala fiiguudha uf wallaaluudha. Kanaafuu uummanni keenya alaa fi keessa tokkummaa keenya cimsinee bara baraan bahuu osoo hin taane wal ijaarree akka Oromootti akka saba Oromootti kutaalee Oromiyaa guutuu keessatti kutaa Oromiyaa keessa osoo hin ta'in kutaa biraa keessa kan jiru lammiin Oromoo tokko yoo miidhaan irratti ga'e yoo tankaarfiin irratti diinan fudhatame dammaquufii qabna. Birmachuufii qabna. Yoo nuti waliin birbanne eenyu walii birmata. Yoo nuti waliin birbanne yoo nuti waliin dhaqqabne diinni garuma garatti ga'a akkuma foon qircaa sanitti horii qalanii qircaa yoo addaan qoodaman bakka bakkatti buusan jechuudha. Akkasumatti yoo nu fixuu taate malee furmaanni keenya jiru furmaanni keenya tokkummaadha. Keessattuu dhaloonni ammaa kun maaf akka cal'ise naaf hin galle anaafis gaafiidha. Kanaafuu kabajamtoota fi hordoftoota keenya bal'inaan walitti deebinaa kun kan hordofaa jirtan Oromootti kan walitti servisiidha hanga xumura qophii kiyyatti waan na hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha.